kuni daa'ima oriijinaala isaati. Oriijinaala qenxaaluunaa jedha. Kana jechuudha. Banamaa ta'uu qaba. Akkanumatti cufamaa kana ta'uu qaba. Tamam. Ergasii miksicha kana akkanatti illee asitti naqamee illee ni jira. Isuma kana jechuudha. Kiiloo tokko akkanatti fudhachuu hin dandeessu. Tajaajila immoo bazoora dhaqbiidha. Bazoora dhaqbii firilleen yoo barbaade daakamallee ni jira. Inni kun garuu ka qaama guutuuti. Akkanatti daa'ima wajjin akkanatti fudhatamaa jechuudha. Kuniif kun jechuu barbaade immoo kanaaf kanas akkanatti gochuu ni dandeessa, rakkoo hin qabu. Laannoo kun asii eelbaa kanatu dhume malee kun eelbatti naqaslaa eelban hin dhume. Jumaaniin kanatti ashagee jechuudha. Kana mas kunis ni jira. Baay'ee tokko bareedaadha. Dabbaa baasuu irratti maashaallah akkasuma harma bataamitti akka tokko sitti dhagahamu jechuu hin beeksisa yeroo fayyadamtu sittuyyuu jechuudha. Akkasuma dirmamuu qaama waliin qixxoofne dirmammaa on jiru dabbaa irratti isa sana fa'aa wal qixxeessaa ni guddisaa. Baazabee kunuuti akka kunuus biratti looshin shadda takbiira al-ardaaf jedha. Akkasuma ni addeessallee guyyaa 3 keessatti jechuudha. Kas jechuu jira. Naa rakkaataatti fayyadamallee asumarra jira. Masaajumaan gochuu bichaadha. Waan akkasaniiti. Kuni kun garuu walirratti kun kiiloo tokkoo fi daa'imni kun akkanatti walirratti meeqa? Daa'imni 150, kuni 120, 270. Tamam, 270.